madda gammachuu jiru kootillee aneenyuun qaba hawwisii malee raachanii obboleettii raachee akka dhufte hundi keenya argineetii jirra. Raachuu keenya baga gammadde siin jenneetii jirra. Haala kana fakkaatuun immoo kunoo biifee qopheessee ishee eegi jechuudha. Nyaatichi baay'ee tokko nama hawwisiisa. Ani waan biraati miti inqulaalii kan otoo takka ishee asnaa darbatanii maaluma rakkoo qaba. Maaloo Raachuu maalii obboleessa koo takkuma ishee as darbadhume takkuma ishee as darbadhu jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qabaanii galata Rabbii bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif. Egaa hedduu takkaan gammade dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Anna obbolaan lamaan akkasitti wal arganii gammachuu isaanii ibsatanii baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baga Waaqayyo nama kana isaan taasisee nama nagaa fayyaa ta'ee raawwatee oggaatti deebi'anii raawwatanii egaa wal arganii nama kana Rabbii baga isaan taasisee isa dhugaa dubbachuudhaaf hedduudhuma takkaan gammade. Agana kan hin jedhamne amma immoo naan akka carraa ta'ee viidiyoo isaanii argu hiriyoonni Raachees bara darbees argitaniitii jirtu yeroo isheen dhufte jechuudha. Namoonni baay'een isheedhaaf affeerraa guddaa godhanii raawwatanii ishee simatanii turan jechuudha. Simannaa guddaa godhaniifiti. Egaa baranas immoo akkuma beekamu kun akkuma argitan kanatti jechuudha. Bifa bareedduudhaan haala kanaan simatamteetii jirti jechuudha. Hawwiini waan baay'ee tokko namatti tola. Galanni kan Waaqaa haa ta'u. Obbolaan lamaan akkasittiin jaalala akkasii waliif qabaatanii wal barbaadanii wal argatanii sila osoo maatiin isaanii jiraate isaanis iddoodhuma tokkotti jiraatanii iddoodhuma tokkotti guddatu turanii gargariin faca'anii turanii. Haa ta'u malee immoo kun Waaqayyo gatee naman gatu ishee kanas egaa Raachuun bifa kamiiniyyuu haa ta'uti ishee barbaadee isheenis immoo isaan wal argatanii har'a kun egaa waggaa tokko erga wal arganii waggaa xumuranii waggaa lammaffaa isaanii keessa jiru jechuudha. Erga ijaa wal arganiiti yeroo lammaffaadhaaf dhuftee ilaalaa jirti. Baay'een tokko nama gammachiisa. Raachuun baay'ee gammachuu guddaa keessa jira. Isa miti hiriyoonni isaa nuti warri isa bira hin jirreyyuu gammachuu guddaa keessa jira jechuudha. Ani akka kan kootitti gammachuu guddaa keessa jira dhugaa Waaqa jechuudha. Baay'een tokkoon itti gammade maaliifini kan kun nama gammachiisne umtuu nama gammachiisu. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf wanti nama gammachiisu tokko illee hin jiru kan kun nama gammachiisne. Egaa ijoolleen kun akkuma beekamu namoonni baay'een keenya hin beekna maatiin qabanii. Haa ta'u malee immoo maatii dhabuu isaanii qofa osoo hin taane akkasuma isheen gara biyya biraatitti lammii biraatiin guddifachaadhaaf deemtee akka waggaa dheeraa turte raawwattee waggaa dheeraa sanaan booda immoo egaa inni barbaadee ishee argatedha jechuudha. Egaa kanaaf nama gammachiisa. Suma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa waa'een isaanii kuni. Baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Innaa yeroo lammaffaadhaaf deebi'anii wal argaatii jiru. Gammachuun Raachee daangaa hin qabu. Hedduu tokko gammadee jira. Guyyaadhuma kaleessatirraa kaaseetiyyuu hawwiin hin dhufti obboleettiin koo hin dhufti dhufaatii jirti buufata xiyyaaraa deemteetti jedheetiin dubbataatii ture jechuudha. TikTokii irra taa'ee kana booda torbee tokkoof TikTokii irraan badafaa jechaatii ture. Yookaan ishee keessummeessuudhaaf bashannansiisuudhaaf lafa garaagaraa geessee ishee bashannansiisuudhaaf malee waan biraaf miti kan inni nan bada jedhuufi. Gaashee wajjin siree tokko biqqa kan of jettanii baduus akkuma achumaan badanii hafuu osoo hin taane yeroo tokko akka biqqi jettanii isiniin jenna Raachuu keenya. Kanatti aansee baay'ee tokkoon gammade haganedhee waan dubbadhu tokko hin qabu. Akkasuma immoo kanatti aansee hiriyoota Raachuu jechuudha. Namoota isa jaallatan hunda isaanii hedduu takkaan galateeffadha. Maaliifin kallattii kamiiniyyuu isa waliin ta'anii raawwatanii guyyaa kaleessaadha keessanii jirtu maqumsi shiituun agaluu didee Rabbi kiyya gooftaa.
eenyu maqaan ishee makiittiin fiigaa argitanii maksiidha moo jedha maqaan ishee naa himaa ijool maskiidha moo maskiidha abbo hindeemin aanatne anumtuu jaran ta'e moo akkam sila maquma ijoollee keenya yoo waamu wallaalee ijoollee maqaan kun maskiin kun oromoodha moo afaan amaariffaatiin waamama la argitanii jechuudhumallee wallaalee jechuudha argitanii garuu maqaan kun afaan oromootiin taanaan ani na shakkisiisa jechuudha. Maqichi immoo kan gara afaan amaariffaatti waamama yoo ta'e sabbaa kootiin naqee fida isa waan ani hin beekneefidha. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa gaa tiiktookii irratti waliin haasa'aa turte sa'aatii kam dhufti bakka boru ganama wal arginaa naamna jechaanii ture laalika jaalala namni namaaf qabu argitaniittu jaalala waliif qaban jechuudha. Wal bira dhaabatanii haala kam keessattuu gammachuu irrattis gaddattis bifa kamittiyyuu wal bira dhaabatu jechuudha. Baay'een tokko namatti tolu. Inna hiriyoonni isaas guddaa galateeffamanii akkuma viidiyoo jalqabaati irraa argitanitti hiriyoonni raachuu warri tiiktookii irratti isa wajjiniin arginu kan akka shaanqoofaa namoota baay'ee jechuudha. Egaa biratti argineetii jirra. Bara darbes akkanumatti simataatii turan jechuudha. Jarri kuni akkuma argitan bara darbes viidiyoo bara darbee yoo ilaaltanii akkamatti simataatti turanii suuraan immoo gara kanaan hamma kaayitii jiru kun jechuudha. Suuraan isaan taa'aniitu jiran kun kan bara darbeeti jechuudha. Bara darbeen naa dhuftu iddoo dhaloota isaan manatti dhalatan jechuudha. Mana firoota isaanii achi mana maatii isaanii durii achi dhaqanii raawwatanii achitti suuraa kana ka'anii jechuudha. Ishee wajjiniin suuraan kun mana iddoo dhaloota isaaniiti jechuudha. Yeroo sana akkana jedhaniiti jechuudha kan isaan himaa turanii. Inni akkasiin isiniin jedha mammoo guddatteetii dhufte musurmaan guddannee baay'ee dabalteetti waan jettu duras garuu ganamiti gin dabalteerti garuu raachuun ishuma fakkaata maali biyya tokko keessa waan jiraataniif fakkaatanii amma raachuutti Itoophiyaa keessa jira moo isheetti Itoophiyaa keessa jira sila hana gaafii natti ta'eeyyuu. Innaa hedduudhuma tokkoon gammadee dhugaa raachuu keenya baga gammaddee baga obboleettii keetii wal argite hawwii teenyaatillee baga nagaadhaan nu dhufte baga obboleessa keetiin nagaadhaan wal argite gammachuun keessan kun immoo gammachuu milkii isiniif haa ta'u nuuf haa ta'u nutis hedduu gammanneetii jirra. Innaa bara haaraa kanatti immoo obboleessa kee gammachiistee jirta baga nagaadhaan dhufte siin jedha irra deebiidhaanii. Hedduuta kan gammadeetiira gammachuudhuma koo ibsachuun dhufee isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kan koo bakka jirtanitti nageenya rabbi isiniif haa baay'atu like share gochuun dagatinaa.